Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu jecha obboleewwan kiyya feesbuuka tokko feesbuuka yookaan loogaawutii goota yookaan kan biraa akkamitti itti banachuu dandeenyaadha. Gaafii keessan na gaafatame viidiyoo dalaguu kiyya. Dursa feesbuuka keenyarra ni dhannaa yoo qararraa qabaattan loog aawut jettanii irraa baatanii obboleewwan kiyya loog aawut jettanii log out eega jettanii ni biraa baatanii log out jettanii asitti log out jettanii biraa baatanii jechuudha. Kan biraatti banachuudhaaf log out keessaa godhuun dirqama isinitti ta'a jechuudha. Akkuma asitti agartan create new account ka jedhu kana create gootanii jechuudha. Asitti get started jettanii asitti maqaa keessan fi abbaa keessanis hundamni barreessitu bakka kanatti fakkeenyaaf anuma ta'ee barreessaa asitti sooma ta'ee barreessaa next jedhanii asittiin guyyaa dhaloota keessanis isin marachiisa waanuma tokko jettaniiti seeti jettaniini achi booda next jennaan feesbuukni keessan banameeti jira jechuudha. Barnoonni keenya kaarraa kana fakkaata turtii gaarii qabaadhaa isiniin jedhaa like share YouTube keenya YouTube Oro Fordi subscribe godhuun dagatinaa maatii keenyatti dabalama wantoonni gaariin wantoonni haaraa akkasiin bira ga'uuf subscribe godhuun dagatinaa nagaadhaan tura.